Kabajamoo barattoota akkam jirtu? Kun yuutuubii Gumii Raayyaati. Yuutuubii Gumii Raayyaan odeeffannoo fi gorsa barbaachisoo ta'an isinii kennuutti fufaa jira. Isinis hordofaa akka jirtan amantaan qabaa. Hordofuu keessanis ittuma fufaa. Subscribe godhaa, follow godhaa. Warreen hin argatin jiraniifis share godhaa. Egaan yuutuubii Gumii Raayyaa kanarratti tuufiinsaan jita milkaa'inaa barattootaaf kan jedhu irratti gorsootii garaagaraa isinii kennamaa jira. Yeroo darbee mala qo'annoo kan jedhu walii wajjin ilaallee turre. Mala qo'annoo kan jedhu bal'inaan yaada bal'aa kaasnee mala akkamii fayyadamuu qaba barataanii yeroo qo'atu jabaatee hojjechuu qofa otoo hin ta'in work yookaan steady hard isa jedhan qofa otoo hin ta'in steady smart kan jedhus dabalachuu qaba. Mala fayyadamuu qaba yeroo qo'atu. Mala fayyadamuun hedduu barbaachisaadha. Ciminee hojjechuu duwwaa otoo hin ta'in mala fayyadamuun. Mala kana immoo fayyadamuudhaaf beekuun immoo dirqama waan ta'eef barattoonni mala akkamii fayyadamuu qabu isa jedhu irratti hundaa'uudhaan maloota isin fayyadamuu qabdan barbaachisoo kan ta'an jedhee kana yaada isinii viidiyoo yeroo darbe irratti isinii dhiyeesseera. Haa ta'uyyuu malee sababii yeroon nu hanqateef maloota sadan tokko isa sadaffaa jalatti immoo yaada 5 kaasnee maloonni lama nu hafanii bushannee turre. Viidiyoo har'aatiin maloota warra hafan lamaan irratti xiyyeeffannaa isaaniin xumurra jechaadha. Egaan isa har'aa keessatti isa bulfanne har'aa keessatti malli inni arfaffaan jechuun hanga xiyyeeffannaa keenya beekuu, xixiqqeessinee dubbisuu, mala SQRR fayyadamuu fi inni sadaffaan har'aa immoo bakkaa fi yeroo dubbisaa beekuu yookaanis mijeessuu kan jedhudha. Bakkaaf yeroo qo'annaa keenya. Bakka qo'annaa keenyaaf yeroo qo'annaa keenyaa beekuu yookaan mijeessuu isa jedhudha inni arfaffaan har'a ilaallu. Qo'annaadhaa fi bakki mijataa ta'ee fi yeroo mijataa ta'e beekuun, qopheessuun, dursanii waa'ee isaatti yaaduun waan barbaachisaadha. Bakkuma arginetti qo'annaa, yeroo arginetti qo'annaa jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa qo'annaan yaada xiyyeeffannaa barbaaduudha, hubachuudhaaf wanti nama jeequ jiraachuu qabu wanta ta'eef bakki qo'annaadhaaf mijatu jira. Bakka hunda miti kan qo'annaadhaaf mijatu. Sa'aatiinis yeroonis yeroo hundumatu qo'annaadhaaf mijata miti. Haala keenya irratti hundoofne yeroo nu mijatu nutu beekaa, yeroo mijatu sana garuu beekuun adda baafachuun barbaachisaadha. Dubbiin qo'annaa dubbii sammuudha waan ta'eef sammuun immoo waa tokko xiyyeeffannaadhaan hubachuudhaaf yaadi keenya hatamuu, jeeqamuu hin qabu. Kanaaf dhagaa bakki fi yeroon duraan durfame mijeeffamuu qaba dubbisuu keenya dura gara dubbisuutti seenuu keenya dura kan jedhameef. Iddoo marginetti dubbisuu hin qabnu, sa'aatii marginetti dubbisuu hin qabnu. Bakki dubbisaa bakka dubbisaa keenya yeroo mijeeffannu bakka jeeqamsi tokko hin jirre ta'uusaa mirkaneeffachuu. Viidiyoo kaleessaa keessatti yaada kana amma tokko kaaseen ture waa'ee xiyyeeffannaa irratti. Hanga xiyyeeffannaa keenya beekuu qabna isa yeroo irratti. Kanaaf wanti sammuu keenya jeequ, wanti dubbisa keenya jeequ, wanti yaada keenya jeequ naannoo nuyi itti dubbisnu sana jiraachuu dhiisuusaa duraan dursinee mirkaneeffachuun nurra jira. Sagalee namaa, sagalee maashineerota garaagaraa, sagalee konkolaataa, sagalee ijoollee, wantoonni sagalee horii wanti nu jeequu danda'u naannoo sana jiraachuu dhiisuusaa mirkaneeffachuutu nurra jiraata jechaadha. Bakki dubbisaaf yeroo baay'ee mijatu akkuma beekamu mana kitaabaa, daree duwwaa yuunivarsiitii irratti space jedhama. Space dhaqee dubbisa jedhama. Kutaa duwwaa keessatti
lafa namni hin jirre kutaan keessatti hin baratamne keessatti taa'anii qo'achuu jechuudha. Mana kitaabaa speesii yookaan kutaa duwwaa muka jalaa gaaddisa mukaa jala jechuudha. Isaan kun bakkoota filatamoodha. Ijoollee baay'eedhaaf barattoota baay'eedhaaf bakkoota filatamoodha. Dubbisuudhaaf jeeqamsi hin jiru waan ta'eef mana kitaabaa keessa jeeqamsi hin jiru silumayyuu bakka dubbisaa waan ta'eef namni jeequ namni dubbatu nu jeequu danda'u hin jiru. Kutaa duwwaanis yookaan ispeesii inni jennus hanga ijoolleen achi keessatti baratan hin jiraannetti hanga namni biraa dhufee hin jeeqnetti bakka duwwaadha waan ta'eef qo'annaadhaaf mijataa ta'uu danda'a. Muki jalillee gaaddisa qabaa. Namni baay'inaan iddoo sana jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef nu jeequu dhiisuu danda'a. Isaan kana fakkaatan filatamoodha. Kanarra kan fooyya'anis immoo jiru jennee yoo yaadne nuyi kan mataa keenya beekuuf filachuun baay'ee barbaachisaadha. Dirqama warra kanaa duwwaa miti. Garuu wanti barbaachisaa fi beekamuu qabu, wanti barbaachisaa ta'eef beekamuu qabu bakki qo'annaaf ta'ee bakka jeeqamsarraa sagalee nama jeequrraa bilisa ta'e ta'uu qaba. Isa kana immoo adda baasnee beekuu qabna jechaadha. Barattoonni tokko tokko manuma kitaabaa keessatti illee achuma keessa ta'aniyyuu bakka filatu. Barataan yeroo lixuuf yeroo gadi ba'u kan jeeqaman jiru. Ilaaluudhumaan kan jeeqaman jiru. Isaan akkasii barataa lixuuf gabba'u arguumarrayyuu jeeqamuu isaanirrayyuu bakki isaan filatan jira laayibraarii keessa yookaan mana kitaabaa keessa teenshin booksii jedhama. Fuula isaanii dhoksuudhaan asiif asiinii waan akka booksii asiinii karaa bitaa mirgaa waan akka booksii jira. Teebiliin fuulduraanis cufamaadha. Isatti fuula isaanii keessa lixanii qo'atu. Kanaaf isaanis nama arganii namni isaanii argu waan dubbisan duwwaa irratti xiyyeeffatu jechuudha. Teenshin booksii jedhama. Sirumayyuu nama ol lixuuf gabba'u ilaaluun qabu yoo ilaalan hin jeeqama yeroo jedhanii teenshin booksii filatu achi keessatti qo'atu. Kunis mala keessaa isa tokkodha. Laayibiraariitti qo'achuun iyyuu iddoo filatamaa ta'etu jiru. Isuma filatamaa sana keessaa immoo iddoo naaf mijatu iddoo filatamaa kanarraa immoo jedhee namni teenshin booksii filatu baay'eedha ijoolleen akkasii. Kanaaf bakka nuuf mijate yeroo dubbisnu xiyyeeffannaa keenya guutuu achirra taa'a jenne waan dubbisnurra gochuu nu dandeessisa jennee bakka filannu ofuma keenya yaadnee filachuu nurra jira. Teenshin booksii laayibraarii keessaa qabame yoo dhumillee dirqama waan teenshin booksiin dhibee fi iddooma jeeqamnu teenyee qo'achuu hin qabnu. Dhiisnee iddoo biraa iddoo mijatu filachuu barbaaduun barbaachisaadha. Kanaaf qo'annaa keenyaaf bakki nuti filannu eessayyuu haa ta'u eessa callisaan kan guute sagaleen jeequ kan hin jirre ta'uusaa mirkaneeffachuun nurra jira. Walumaa galatti xiyyeeffannaa keenya jeequu hin qabu waan ta'eef. Kanaaf qo'annaadhaaf yeroo qophoofnu waan dubbisnu duwwaa ta'uun ta'een wanti nuyi qopheeffachuu qabnu bakka itti dubbisnus yaaduu nurra jiraata. Dubbisuuf qophaa'u waan dubbisnu qopheeffachuu qofatu hin ta'in eessatti dubbisaa eessatti dubbisee naa galaa. Yeroo tokko hiriyaa qabna. Hiriyaan wajjin qo'an wajjin baanee gallu jiraachuu mala. Sababii hiriyaan koo laayibraarii jaallatuuf anaaf garuu laayibraariitti yoo naan galu ta'ee sababuma isa gaddisiisurra jedhee laayibraarii dhaquu hin qabu. Yookaan immoo an laayibraariin filadhaa dubbisuuf achitti naa gala. Hiriyaan koo ispeesii jaallate yoo ta'e sababuma isa yookaan ishee jaalladhuuf gaddisiisuu hin qabu. Waan inni jedhe waan isheen jette gochuu hin qaba jennee dirqama duukaa ispeesii dhaquu hin qabu. Hiriyaan keenyas bakka isaa galu akka isheef galutti hidhattee yookaan dhaqee qo'atu nus bakka nuu galu hidhannee qo'annaa. Yeroo wal arginu yeroo achi baanu wal arguu dandeenya. Yeroo kaafee wal arguu dandeenya. Yeroo boqonnaa keenya wal arguu dandeenya. Kanaaf wal arguudhaaf yeroo qabna hiriyummaanis akkasii irratti miti.
jechuun fedhii keenya at the expense of our interest miti. Fedhii keenya miinee aarsaa goonee miti. Barachuu dhufnee kaayyoo qabnaa. Kaayyoo keenya sanaaf immoo haalaa fi bakka nuu mijatu nutu beeka. Kanaaf hiriyaan keenyas danquu hin qabnu, ofis danqamuu hin qabnu. Karaa deemnee waan hojjenne yeroo deebinu walitti deebi'uun barbaachisaadha malee ol miidhuun gaarii miti. Kanaaf bakki qo'annaa filatamuu qaba, durfamee beekamuu qaba. Waan qo'annu duwwaa osoo hin ta'in bakka itti qo'annus beeknee yeroo hundumaa itti fayyadamuun gaariidha. Garuu namni nama waan ta'eef hin bara waan hundumaayyuu. Kanaaf yeroo hundumaa immoo iddoo tokko duwwaa jechuurraa isa kaanis baruunis gaariidha. Bakka jijjiiranii qo'achuunis gaariidha. Garuu walumaa galatti bakka jijjiirruu eessa isa goonuu bakka ispeesii jaallannu taanee deebinee barree ispeesiis jaallanne isa ta'u yookaan immoo muka jalatti qo'anna garuu laayibirariin jaallannu turre deebinee laayibirarii barree jaallanne taanaan walumaa galatti wafti nuti qo'annu eessa yoo ta'u eessa wanti beekuu qabnu wanti nu jeequ jiraachuu hin qabu achi. Even hiriyaamti keenya laayibirarii keessaa wajjin teenyuutu qo'annu odeessuudhaan, asaasuudhaan, kolfuudhaan, moobaayilitti bubuudhaan waan garaagaraa banee nutti agarsiisuudhaan nu jeeqa taanaan yookaan nu jeetti taanaan bakka jijjiirrachuun nurra jira. Ammas taanaan kaayyoodha wanti kun wanta ta'eef kaayyoo keenyaa beekuun nurra jira. Barattoonni tokko hin dagatu kaayyoo isaanii. Ofii immoo duwwaa miti kan isaanii miidhan yeroo akkas godhan. Hiriyaa isaaniis nama isaan biraas. Kanaaf asaasuun, kolfuun, laayibirarii moobaayilii tuttuquun, hiriyaatti asaasuun bakka qo'annaatti jeequudha waan ta'eef hiriyaa keenya jeequu hin qabnu. Nus immoo hiriyaa keenya jeeqamuu hin qabnu. Kanaaf bakka filachuun nama nu jeeqe har'a nu jeeqe boru bira teenya qo'achuun nurra hin jiru. Kana bakka qo'annaa filachuun barbaachisaadha kan jedhameef. Kanaaf inni biraa immoo bakka duwwaa miti yeroo qo'annaan yeroo qaba jenneera. Bakki qo'annaaf mijataa ta'e akkuma jiru yeroon qo'annaaf mijataa ta'e kan ofii keenyaa jira. Kan waliigalaa miti. Kan ofii keenyaa. Namni garaagara waan ta'eef amalli isaas garaagara, fedhiin isaas garaagara. Ani yeroon itti qo'achuu barbaaduu fi inni kaan yeroo itti qo'achuu barbaadu garaagara. Kanaaf qo'annaa keenyaa fi yeroo mijataa ta'e nuti ofii keenya beeknee adda baafannee yeroo sanatti fayyadamuun nurra jira. Isaan kaan keenya ganama barii halkan kaanii kan qo'annu jira. Akkasitti barree akkasitti nu mijatee yoo akkas goone kan nu galu. Yeroo akkas ta'e dubbisnee kan qabannu kan nu hubannu namoonni barattoonni baay'een jirra. Isaan kaan immoo utuu hin rafin dura galgalumaa kaasanii ta'anii yeroo dheeraa ta'anii xumuranii gara irriba isaanii dhaquu yoo akkas ta'e kan isaaniif galu jiru. Kaan immoo halkan walakkaa ka'anii qo'atanii deebi'anii kan rafanii ka'anii qo'atanii deebi'anii kan rafan jiru. Kaan immoo guyyaa yoo dubbisan kan halkan tun ta'in guyyaa yoo dubbisan kan irra wayyuuf jiru. Kamiin iyyuu haa ta'u kan keenya isa kam akka ta'e beekuun nurra jira garuu yeroo kama yoo qo'adhee naagalaa hubachuu danda'a. Kan jiru adda baasnee beennaan yeroo isaatti effectively fayyadamnaan isa kana wanti barbaadamu. Kanaaf dhagaa of ta'uun of amanamummaa qabaachuun yeroo darbe jenne isa kana. Hiriyaan koo sa'a halkan walakkaa ka'ee qo'ata taanaan halkan walakkaa naan mijata taanaan waanuma inni ka'eef ka'uun qabu. Hiriyaan koo barii ka'a taanaan anaaf barii ka'uun naan mijatu taanaan dubbisuun sa'a sanatti naan galu taanaan waan inni godheef waan isheen gooteef gochuu hin qabu. Kan koo kan ta'e yeroo dubbisaa mijataa ta'ee ofii kooti beeku sa'a sanatti yoo ofii ka'uu hin danda'e ka'u yoo ofii ka'uu hin danda'u ta'e alaarmii guuttadhee ka'u. Kan akkuma koo sa'a sanatti ka'ee qo'achuu barbaadu fedhii akkasii qabu yoo jiraate waliin ka'anii
qo'achuun barbaachisaadha. Asirratti of ta'uun barbaachisaadha. Of sa'aatii ofii kan ofii malee kan namaa ta'uun barbaachisaa miti. Kanaaf wanti baay'ee barbaachisaan ta'e sa'aatii akkamiitu yeroo akkamiitu anaaf mijataadha. Yoo yeroo akkamii dubbise naa gala naa hubatamaa ultimate goaliinsaa dubbisanii hubachuu. Beekumsaafis qormaataafis haa ta'u. Sa'aatiitti hubachuu hin dandeenyetti dirqamaanii gochuun irra hin jiru. Kanaaf wanti gochuu qabnu maalidha walumaa galatti yeroo bakkaaf yeroo qo'annaa mijeessuu yookaan adda baafatanii beekuu bakkaa fi yeroo qo'annaa ofii adda baasanii beekuu isa jedhu kana yoomessa qo'annaa beekuu jechuudha walumaa galatti. Yoomii fi eessatti yoomessa qo'annaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoomessa qo'annaa yoo beekne yoom akka qo'annu beekna eessatti akka qo'annu beekna. Silmayyuu maal akka qo'annu immoo dursinee beekna wanta ta'eef kanaafidha. Maal akka qo'annu beekuu duwwaa murteessaa miti. Yoom akka qo'annu fi eessatti akka qo'annu beekuun innis dirqamaa kan jenneef. Kanaaf maal akka qo'annu isa jedhutti dabalatee yoomessa qo'annaa beekuun immoo caalmaatti barbaachisaadha. Bu'a qabeessa nu godha, akka hubannu nu godha, nu gargaara jechaadha. Kanaaf yoomessa qo'annaa beekuun nurra jira kan ofii keenyaa kan ta'e isattis fayyadamuun barbaachisaadha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa mala qo'annaa hedduu barbaachisaa ta'e yeroo baay'ees hojiirra hin oolle garuu hojiirra oolee baay'ee gaariidha jedhamee kan yaadamu wal barsiisuu. Inni kun maali? Give and take yaada jedhu of keessaa qaba. Wal barsiisuu ni jedhu kan akkamittiin gochuu dandeenya jalqaba irratti kutaama keenya keessaa nama daree keenya keessaa barataa wajjin barannu michuu yookaan hiriyaa baafachuudha. Nama akka keenya kaayyoo qo'annaa qabu adda baasnee beeknee michuu yookaan hiriyaa adda baafachuudha. Kaayyoo nama qabu jechaadha. Dubbisuudhaaf nama dubbisuu fedha hin qabne ta'u nama dubbisuu fedha qabu nama akkasii dursinee hiriyoonfachuutu nurra jira. Ergi hiriyoonfanne booda kaayyoon keenyas tokko ta'uusaa ergi mirkaneeffanne wajjin qo'achuudhaafis karoora ergi baafannee ergi murteessine booda maal goona yoo danda'ame walii wajjin teenyee qo'achuu. Yoo hin danda'amu ta'e garuu karaa waan qo'annu waluma takkaa karaa qo'annee qobaatti jechaadha. Ergi qo'annee finnee booda walitti dhufuudhaanii wal barsiisu waan qo'anne wal barsiisu walii keenya dabareedhaanii wal barsiisuudha. Isan barsiisaa yookaan isheen barsiisaa inni yookaan isheen immoo na barsiistu adda adda baanee yookaan gargar baanee waan qo'anne sana dhimmichi dhimma tokkodha. Tarii wanti nu hubadhee isheen yookaan nu hubanne ta'a wanta isheen yookaan inni hubate immoo ani nu hubanne ta'a. Adeemsa wal barsiisuu keessatti walirraa fayyadamu mutual benefit walirraa fayyadamu akka barataa fi akka barsiisaa ta'uu jechuudha. Yeroo tokko akka barataa taane isa hiriyaan keenya nu barsiisuu dhaggeeffannaa waan isaaf galee yookaan waan isheef galee yeroo nu barsiisu teenyee dhaggeeffannee waan raabarraa waan nu batiin darbine dabaree keenya immoo kaanii akka barsiisaatti akti gochuudhaan waan hubannee barsiisna nama sana barataa sana hiriyaa keenya sana jechaadha. Kanaaf al tokko akka barataatti akti goonaa teenyee barannaa dabareen keenya yeroo ga'u immoo hiriyaan keenya immoo akka barsiisaatti akti godhaa. Dabareen keenya yeroo ga'u immoo nuyi akka barsiisaatti akti goonaa hiriyaan keenya immoo akka barataatti akti godhaa. Tooftaan kun tooftaa baay'ee barbaachisaadha. Wal yaadachiisuu kompliment wal gochuuf waan hubatiin waan beekini akka beennu akka walirraa barru nu gargaara jechaadha.
Kanaaf tooftaa kanatti haala nuti itti fayyadamtanii gaarii yaadaan hiriyaa filachuu, kaayyoo tokko qabaachuu mirkaneessuu, isa booda qo'atanii waan qo'atan dabareedhaan wal barsiisuu. Kun baay'ee mala barbaachisaadha. Walirraa baruu, walirraa hubachuu, haalli hubannaa keenya garaagara waan ta'eef wanta hubatin isa kaanirraa walirraa argachuu dandeenya. Kanaaf akka barataaf akka barsiisaatti dabareedhaan aaktii gochuudhaan yeroo barsiisnus hin fayyadamna, yeroo teenye barannus hin fayyadamna. Kanaaf malli kunis baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef mala kanatti isa fayyadamnu jedha. Walumaa galatti mala qo'annoo kan jedhu xiyyeeffannaa hangam akka xiyyeeffannu beekuu, xixiqqeessanii dubbisuu, mala SQRR fayyadamuu, yoomessa dubbisuu, yoomessa dubbisaa beekuu yookaan yoomii keessatti akka dubbisnu adda baasnee beekuu kan jedhuu fi waan dubbisne wal barsiisuu kan jedhu. Maloota dubbisuu, maloota qo'annaa 5 gadi fageenyaan walii wajjin ilaala irraa. Isa kana isinis xiyyeeffannaadhaan hordofaa, bal'inaan yaada isaa duukaa bu'aatii, hubadhaatii, adeemsa dubbisuu keessan, qo'achuu keessan keessatti immoo appilaayi godhaa ilaalaa. Fiixaan ba'oo taatu, bu'aa qabeessa taatu, bu'aa irraa argattu jedhanii yaada. Kan kanaan dura keessatti fayyadamtan jiraachuu danda'a. Garuu haaluma sirrii ta'een mee 5 kana haalaan hordofaatii itti fayyadamaa of ilaalaa, eksperimentii ofirratti gaggeessaa. Hin fayyadamu, hin fayyadu dhuguma isa jedhu mee eksperimentii gaggeessaati ilaalaa. Sirriimatti fayyadaa. Waan bu'uuraadha tuqaaleen mala dubbisuu jedhu kana jalatti isinii ka'e. Kanaaf haalaan fayyadamaa. Walumaa galatti mala qo'annaa kan jedhu asumarratti xumurraa. Yeroo itti aanutti, mata duree itti aanuun, gorsa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedhaa. Kun yuutuubii Gumii Raayyaati. Yuutuubii Gumii Raayyaa odeeffannoo fi gorsota barbaachisoo ta'e isinii kennuu isaa ittuma fufaa. Isinis hordofuu, sabiskiraayib gochuu, sheer gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa, nagaan turaa.